barbaachisaadha. Ammaan booda yerootti rafnu miti dammaquu qabna. Dammaqnee halkanii guyyaa yerootti hojjechuu qabna. Yeroon amma booda yeroo kamiyyuu caalaa kan kaleessaa caalaa wal dhaggeeffannee hojjennu. Yeroon amma booda yeroo kamiyyuu caalaa karaa bishina qabuu fi karaa qaroomina qabuun itti hojjennu gaafata waan ta'eef dargaggeessi keenya uummanni keenya guutuun kana hubatee kanaan akkaataa kanaan hojjechuun barbaachisaadha. Wanti ganda Oromiyaa keessatti dhalattu wanti gadheen tokko ammaan booda dhalattu hunda keenya balleessa. Hojii keenya hundaa baannee asiin geenye tabba meeqa dabarree cirree bu'aa bayii walxaxaa meeqa keessa dabarree as geenye hin xureessa, hin balleessa, fafa taasisa. Gatii kaffalame, gatii lubbuu, gatii dhiigaa, gatii dafqaa kaffalame sana gatii dhabsiisa. Waan ta'eef ganda miti mandara Oromiyaa iddoo tokko keessatti rakkoo wayii ammaan booda dhalachuun irra hin jiraatu. Karaa itti gaafatamummaa guddaadhaan waan hojjennu hundaa hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef uummanni keenya kana hubatee